Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed abbootiin qabeenya waraana bilisummaa Oromoo bosonatti qallabdan jirtu kanaafuu dhaaba jechuudhaan akeekkachiisa kennan. Muummichi ministeera yeroo akeekkachiisa akkanaa kennan xiyyeeffannoon isaanii nama tokko irratti kan ta'edha jedhan keessa beekton. Muummichi ministeera akeekkachiisa kana kan kennan eenyu irratti xiyyeeffachuudhaan kan jedhu waan odeeffannee qabna. Odeeffannoo keenya badhinaa keessatti kan isin biraan geenyuudha. Abbaan jaalallee artist Andu'aalam Gosaa mana hidhaatii bahuu artist Andu'aalam Gosaatti mufatan. Artist Andu'aalam Gosaa akkamitti mana hidhaatii bahee erga artist Andu'aalam Gosaa mana hidhaatii bahee hoo ragaan argame ragaa akkamitti kan jedhu odeeffannoo keenya hadhaa keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya qabannee isiniif dhiyaanne kana qofaa miti. Odeeffannoo biraas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nageenya isin gaafachuu hin irraanfanne yooyyaa ammallee yooyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Osoo gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaa affeerraa keenya. Hayyoonni siyaasaa fi seeraa mariin biyyoolessaa biyya tokko wal dhabdeen siyaasaa wal waraansa akkasumas rakkoowwan biyyattii balaa olaanaaf saaxilan yeroo uumametti qooda fudhattoota hunda hirmaachisuun marii adeemsifamuudha jedhan. Dhimmootuma haala yeroo ammaa kanaa deemaa jiruu fi wacni faarsee bultoota maal fakkaata ka jedhu deebiin isaanii ka jedhu irratti yaada tokko lama sadii isinii kennuu barbaada. Inni jalqabaas ani dubbachuu barbaadu akka isiniif ifa ta'utti jechuudha. Isiniif galutti isinitti immoo deemaa jira. Biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessa uummanni Oromoodhaa akka saba tokkotti ni jiraata. Garuu biyya Itoophiyaa jedhamtu san sabab sablammoota wajjin ta'ee waloodhaan biyya jaaratee qaba jechuudha. Garuu biyyi sun biyya jaalalaa fi waliigalteedhaan jaaramtee miti. Biyyi takka gaafa jaaramtu waliigalteedhaan hayyoonni biyyattii sanii dhimmi biyya sanii nu ilaallata ka jedhu walitti dhufanii biyya jaaran naannolee walitti dhufee federeeshiniidhaan biyya mootummaa federaalaa taate takka wajjin jaarrata jechuudha. Gaafa kana jennu caasaan biltsiginnaa yookaan badhaadhinni amma nu jennuus kunis kan biyya san bulchaa jiruuf naannoon Amaaraa, naannoon Tigraay, naannoon Affaar, naannoon Sidaamaa, Benishaangul mootummoonni naannolee walitti dhufanii mootummaa waloo mootummaa federaalaa jaaratanii qaban jechuudha. Dhimmi naannolee kana hundi mootummaa federaalaa ni ilaallata jechuudha. Mootummaa federaalaa isaa wajjin aangoota isaanii wajjin mootummoota naannolee wajjin hojjetaa dalagaa jechuudha. Arras gaafni rakkoonis dhufu ammoo hayyoonni biyyattii sanii dhimmi biyyattii sanii nu ilaallata. Hegereen biyyattii tanaa nu yaaddeessa. Biyyi tun gara kufaatii, gara gaaga'amiinsa, gara diigamiinsatti deemaa jirtii dhaabbannee ni ilaalluu jedhanii walitti dhufanii yaada wal jijjiiruu waliin mari'achuu fi qaawwota babal'aa jiran san dhiphisanii gama tokkotti luucca'uun gama nageenyatti luucca'uun aadaa addunyaa kana keessa jirtu. Fakkeenya tokko isin hima. Ani kan jiraadhu biyya Jarman, Awurooppaa keessaa. Biyyi Jarman tun duraan biyya lama turte. Tun mootummaa addaa qabdi, sirna addaatiin bulti. Naannoon nu amma jiraannu kunis mootummaa addaa qaba, naannoo addaatiin bulti. Biyya Rippaabilikaana lama jechuudha. Biyya akka Rippaabilikatti addaan fottoqxe jechuudha. Akka Itoophiyaa fi Eertiraa jechuudha. Garuu biyyoonni kunniin lamaan ammoo garagarummaa fi addaddummaan kun akka isaaniif hin taane waan arganii waan hubataniif jecha maaliif dur firri Eertiraa jiru asin Itoophiyaan dhabu Itoophiyaa Eertiraan dhabu biyyi Jarmanis akkas turte duraan. Warri gamasii asin dhufan kaasee achi naqan. Maatiin kana achi jira yookaan inni achi dhalate yookaan inni achi dalagaa kun as jira jechuudha. Haga gaafa addaan ba'anii akkas ture jechuudha. Kanaaf ammoo biyyi Jarmantuun walitti dhufanii Abiy Ahmed achirraa kennaa kaalkuleeshinii kana jettalaachaa gimbi farrasa jedhe. Gimbiin diigame sun gimbii Berliin. Guyyaan sun biyya kanatti guyyaa ayyaanaati. Ayyaana biyyoolessaa. Hojiin hin dalagamu hin kabajamaa jechuudha. Gaafa gimbiin sun diigame jechuudha. Dallatu jira. Dallaa san dabaree nama as dabaruu hin danda'u. Kun achi dabaruu hin danda'u. Garuu lolaan odoon taane haasaan walitti dhufanii yoo waliin taane waliin bareenna. Yoo waliin taane waliin caalla. Yoo taane ammoo eenyummaa kennas biyya kennas nageenya Awurooppaa haa ta'uutiin nageenyuma biyyoota ollaallee kabachiisuu fi eegsisuu fi addunyaa keessatti sadarkaa addunyaatti dhiibbaa diinagdee dhiibbaa siyaasaatiin biyya keenya guddisuu dandeenya ka jedhuun walitti baqanii takka ta'anii sirna federaalizimii uummatanii sirna paarlaamaa akka Itoophiyaatti bulanii jechuudha. Biyyi Jarman mootummoota 16 qabdi.
mootummaa 16 jechuudha. Barliin mootummaaf dandeette akka Finfinnee naannoof dandeette jechuudha. Baay'ee jedhanii naannoo Firaankifaart eessan jedhama. Baadaan Furtambarg jedhamu Stuttgart jedhanii eessanii jedhan akkasitti naannolee 16 qabdi. Mootummoota 16 kana walitti dhufee waloodhaan biyya ijaarrate jechuudha. Gaafa biyya tana ijaaran amma biyyi Jarman kun maal godhe gaafa biyya ijaaran eega ijaaranii irraa baadii walitti dhufanii seeraa fi heeratu matallaa. Gurundi Gesetz jedhama seera biyya kanatti. Mootummaan fidaa dhufe qaamni barbaadu yoo dhufe kanamuu jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Yammaa isarras, yammaa idallas, yammaa ikkallas seeratu matan. Seerri isaanii kun kabajanii ittiin bulan jechuudha. Akkuma dhugaa dubbachuudhaaf haga faranjiin seera isaanii sodaattu. Uummanni Islaamaa fi uummanni Kiristaanaa kalaama Rabbii jecha waaqaa san quraana irra jiru san hin sodaatan. Itti kabajanii ittiin jiraatan. Seera isaaniitiin deeman jechuudha. Poolisii seeraan alaa namni kamuu daangaan kamuu maaliif fakkeenyaaf biyya kana keessatti filannoon ji'oota 2-3 dura gaggeeffamee ture. Mootummaan sun dabre mo'atamee jira paartii sun paartii bira dhufe jechuudha. Biyya akka biyyaatti itti fufti jechuudha. Garuu qaamni nageenyaa poolisii raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa tiksa. Poolisiin ammoo nageenya biyyattii keessaa akka keessoo eegaa jechuudha. Poolisiin federaalaa fi poolisiin naannoo magaalaa jechuudha. Akkasitti caasaa ijaarratanii biyya ofii kabachiisanii baqataan kan akka kennaa kunillee dhufee kabajaa fi nageenya biyya isaa sanitti dhabe biyya kanatti argataa jechuudha. Biyya akkasitti waliin ta'anii waloon ta'anii biyya hunda isaaniitiif miti baqataa Arabaa Yukureeniidhaaf Afrikaadhaaf biyya kamiifuu jireenya ilma namaatiif banii aadamiif biyya akka ilmi namaa biyya kanarra jiraatu caasaa akkasii diriirsanii jaaratanii biyya akkasii tolchan. Biyya kana keessatti mootiin tokko hin jiru. Zamana Hitler dhumate jechuudha. Gaafa lola addunyaa lammaffaa booda dhaabate mootiin hin jiru. Kanaaf hayyoonni Oromolleen Jawaar Faassa ta'aniiti namoonni hayyoonni Oromoodha. Dhimmi Oromummaa fi Oromiyaa dhimmi Itiyoophiyaa na ilaallata kan jedhe hundi biyya tana baraaruu danda'uudha qaba. Dirqama itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Mataa jirutti sabbata maranii jedhan. Biyya hin jirre yoo biyya hin jiraanne biyya hin jirretti deemtee waa dubbachuu fi haasa'uu hin dandeettu waa biyyallee ijaaruu hin dandeettu. Sila minni maaroota jira. Siyaasa keessatti diinnis firris hin jiru. Ispolitik siyaasa. Gaafa kana jennu lolli kun yoo ka'e gaagama akkamii Itoophiyaa irratti akka fidu baaduu irraa argitanii lola deengaddallee argitanii lolli lamanim magariitti qabeenya. Biyyi Yukureen har'a maal ta'aa jirti argaa jirtan. Gaazaa keessatti maaltu ta'aa jira argaa jirtan. Biyya teknooloojiin meeqa keessa jiru keessatti qaama nageenya uummata nagaatii fi qaama hidhate addaan baasuun hin jiru. Waliin fixan waliin dhumamartu. Yukureen keessa santu ta'aa jira. Biyya kamuu Sooriyaa keessattis ka ta'e kanuma Iraaq keessatti illee Afgaanistaan illee deemiti Gaazaa illee deemiti Israa'el biyya barbaadoo danda'e kamiidhamu waraana hidhate caalaa lammiilee nagayaa uummata nagayaatu miidhamaa jechuudha. Kanaaf ammoo hayyoonni beektonni biyyattii sanii hundi dhimmi kun kanuu ilaallatawoo jedhan walitti dhufanii dhimma nageenya dhimma lolaatti miti dhimma lola labsaa duguggaa sanyii u'uu ashagadaame hin jenne. Ka jedhame maali? Nageenya barbaanna. Waan hunda caala nagayaatu barbaachisa. Bakka nageenyi jiru misoomni jira. Bakka nageenyi jirutti qotee bulaan Oromoodhaa qotatee oomisha isaa oomishee gabaatti dhiyeessee gurgurachuu danda'a. Wallagga keessaa eenyutu buna kamtu gurgurame? Mee natti hima. Gujii keessa mee misooma maaltu jira? Yoo naannoo Arsii kanaa fi haga tokko Harargee fa'aa keessa taatee asiin xiqqoo Shawaa kana keessa taatee malee sochiin diinagdee biyya sanii dhaabbatee jira. Naannoo Tigraay jechuun bara naannoo guddaadhaa jira namaa taatan. Naannoo san keessa amma geejjibni hin jiru misoomni hin jiru. Naannoo Amaaraa keessa mee misooma maaltu jira? Yooma magaalaa Finfinnee takkittiisanii fi naannolee biliqiliqii kanaaf yookaan ammoo riisortii fi paarkii arginu taate ala naannoon nageenya namni mataa ol qabattee koonfidensiidhaan sa'a 24 keessa deemtee keessa sochootu hin jiru biyya san keessa. Akka warri faarsee bultoonni jedhan Jawaar Mohammad Iskeel Gabbisaa fa'aan obbo Jalabbii Abdii fa'aan dhufanii miidiyaa irratti hirmaatan. Okay. Anama fakkeenyaaf siviilaayistaa qaroomaa ummanni keenya ganaaf fagoo jirtan. Biyya CNN Aljazeera irratti fakkeenyaaf miidiyaa wayii tokko naaf feeree yoo na yaame waa'ee inni naamuuf kana beeku qabu ajandaa. Ajandaan maal? Ajandaa nageenyaati. Nageenyi akka bu'u barbaanna dhimmi biyyattii sanii na ilaalata
የፖለቲካ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። አዎ ሲአፈረ ሚዳን እንደይታ ያደ ክነት ያዳ ጋፈ ክነቱ ደግሞ ሀዩን አከት ክነቱ ቤጋ አከት ዱበቱ ቤጋ ጃዋር መሐመድ ዱቢ ሲል ዱበት ዱቢ አቃላ ፈካይ ረከብነው ተጅረን ፍሩዳ ቴኔ ወልመረነ ያደ ወልጅጅር ማለዲ ፈከናፍ ጋፈ ችረት ቴቴ ወጅና ሶፍቱ ከና ለፉማ ካቴ አሉላ ሰለሞናቸው አንጅሩፍ ደብረጽዮን ወራች ዱፌ አባን በርባዲ ወና ፈረነፍ ጃዋር ኢኮሎጂን ደለጋ ጀረ ኢኮሎጂን ነው ተቻ ጀረ ከይሩ አግሪመንት ይሳ ወሊ መለተስ እንጂ አገርተኒ ግርተኒ namni waliin hojjete waliin dalagu tokko agreementi wali mallatteesse qalaya wajjijjiire kaayoo isaan fudhatee accept godhe maaliif kaayoo waliin fakkaannetu deemaa baran kaayoo faannoo kaayoon ka TPLF kadda ka faannoo kadda ka Oromoo kadda ka hunda adda adda sirni inni barbaadu ka biraa kaati barbaadu ka biraati nama kan hojii akkamii waliin qabsoo dandeetta ምንም ትግል ነው ከዚህ ሰውዬ ጋር የምታደርገው kana wallaaltanii isin kanaaf kan nu jechaa jirru dhimma nageenya irratti nageenya jechuun ilaalchi siyaasa barbaadde qabaadhu biyya Jarman kana keessa paartii torba jira paartii warri musliimaa fi baqataan halkan takka biyya kana keessa buluu qaban bahuu qaban jedhu jira mirga isaati inaasaa malee garuu keessa kana daangessu maali seera biyyattii irra barraa'ee ta'u jira seerri sun ammoo mirga baqataa kanaa kennee jira amma bakkana biyya Jarmanitti dheengadda baqattoonni mootummaa biyya kanaa akka federaal murteessee beekama baqataan biyya kanaa akka seenne daangarraa akka deeffamu jiran manni murtii federaala biyya Jarman labsii mootummaa yookaan ammoo murtee mootummaa federaala ragee kana hin kuffise xarabaa jala dhaye dimokiraasii mootummaa taatiif qofa humna itti qabaatti hin jiru jechuudha ከህግ በላይ መሆን አይችልም seera ol ta'uu hin dandeettu rakkoon Itoophiyaa kana abiyyi bar seera ol ta'e nu rakkise malee odoo seera kan jalatti bulu taate har'a namni hidhamu hin ajjeefamu gaagaamni kun hundi hin jiru kanaaf namni hayyoonni dhufanii waliin mari'achuun waliin haasa'uun ragaa takka malee fuudhee atiin kunoo TPLF Shaabiyaa wajjin Eertiraa wajjin Jibril Jingii wajjin dalagaa jirtas hin jechisiisu. Kanaaf warroonni faarsee bultoonni yeroo isaan dubbatan yeroo dhageeffadhu anitiin qaanfadhaan maalitti qaanfadhaan jedha. Fakkeenyaaf የኢትዮጵያ ህልውና ሁሌም በግለሰብ ላይ ነው የምትጠለጠለው jechuun hegereen biyyattii sanii nama tokko qofa irratti dargiin tara biyyi diigamte koofta gara sirna ammallee sirna nama dhuunfaa tokko dhufu kamallee hindu akka biyyi dhufu sirna akkasii kan ijaaraa ittuma deemta jechuudha nuti ka barbaannu ammoo sirna dimokiraasii ta'e kan itti fufiinsa qabu kan seerri biyyattii keessa kabajame mootummaa seeraa gad ta'e olaantummaa seeraa keessa kabajame maaliif biyya Itoophiyaa keessatti saba Hararii jedhamu jira fakkeenya Hararii fudhadhaa ummanni Hararii kun ummata miliyoona dhimmash Hararii dhufee yoo piraayim ministeera Itoophiyaa ta'e ani fudhadhaa walaaks isa accept dimokiraasiitti hanga amannetti walqixxummaatti amannetti maaliif hanga dhufee eenyummaa kiyyaa fi maaliif naannoleen seeraa fi heera mataa isaanii qaban haga seeraa fi heera naannoo Oromiyaatti hin bu'in haga birmadummaa daangaa Oromiyaatti hin bu'in seeraa fi heera Oromiyaan ifuun bulchitanii ummanni Itoophiyaa filatee mootummaa federaalaa ta'ee birmadummaa biyyattii fi walqixxummaa biyyattii tikse olaantummaa seeraatiin ol hin ta'initti Hararii irraa dhufu Beenishaangul yaa dhufu Sidaamaa yaa dhufu haa gabaanyu kana qeebaltee buluu qabda warra siyaasa Itoophiyaa keessatti aarsaa gurguddaa sirnoota darban keessa kaffalan biyya san keessatti walqixxummaa fi dimokiraasiin akka dhufuuf aarsaa guddaa warroota kaffalan zamana Qenijjiitillee jennu zamana Mallasillee zamana Yaadigillee zamana Abiyyillee zamana Hayilemaariyaamillee warra aarsaa kaffale hangafoota kenna jedhee achirra lafa kaa'ee anamma jedhe sirna federaalizimii Lidatu Ayyaale wajjin waliin galu jedhe federalizimiin Lidatu Ayyaale barbaadu tabiraati Jawaar immoo tabiraati federalizimiin Jawaar barbaadu federalizimii isa sabdanneessaa jennuun kana jechuun maali Oromoof Oromiyaan of dandeenya qe'ee kenna irratti jaalamaannam xanqaa gabbinna walqixxummaadhaan qe'ee kenna irratti Oromoon ofii of bulchee hiree mataa isaa murteeffachuu qabaadha federalizimiin akkas biyya keessa jirutu akka mootummaan federaalaa hayyama naannootiin alatti dhufee xalqaa dhoofata jedhu seera Itoophiyaatti illee konstituushinii Itoophiyaa akkasiidha siyaasa nuyyuu ifannee ofirra cinatti gallee taa'aa jirru itti nu deebistan amma gaa walitti gabbana isin achi dhukaasa nulle asii dhukaasna jechuudha nu dhugaa dhukaasna isin kijiba dhukaasa nu dhugaa tana dhukaasna jechuudha ragaa wajjin kan kijibni keessa hin jirre jechuudha namni guddaan fadha asirra taa'ee wata kijibu namni guddaan fadha akkamitti asirra taa'ee kijiba namni afaan qabri jiru
namni kana boodayyu xurataa bahee baro waggaa shaniyyuu qaqqabu namni xurataa waggaa kudhan qabu namni akkasii jira masjida galee ibadaa godhatee politika keessaa bahee maali politika laqamaa kana keessa basimee zimbuloo bama qabate maali bastarjinnaa umri dullumatti silaa gaafa akka kennaa dargaggeessa faa turtan siyaasa keessa seentanii hirmaattanii keessatti gartee barattanii qabsooftanii waan dulle keessatti agartanii homaa miti garuu baasfirannoo nyaasaati saa kudhata akka jechuudha saa kudhata akkatti saa kanatti faarsee bulaa ta'uun hawwata kanaafiyyuu alaga gorsaati maaliif namnummaa dhollaa kee jiru eessumni kee firri kee haaliin kee maatiin kee kasii beeku kun maal siin jedha mun ilaala kanaafiyyuu siyaasa bilchiginnaa kana mataaf miila qabu naamana bilchiginnaa biyya harkaan qabdu naamana biliqiliqii footoo fi tiivii harkaa qabdi malee bilchiginnaa biyya harkaan qabdu imanuun naamana amma jawaarfaan kalee sichina ta'anii lolli ኤርትራ ጉራ ከንታን ሱዳንና የኤርትራ ጦርነት እንዳይጀምር ምናምን ጀረኔ ምቲ መጀመሩ የማይቀር ጉዳይ ነው ጋፈ ሎሊ ሲለ ገለሞ እያንዳንዱ ቤት እሳት ይነዳል ነምቹ መራ ስለታይ ብልጽግና ለገደ ይገና የማ የሱማ ከየካዳዳ ከየከጂኒ ነገላ ፈረተ ጅቴ ጋፈቲ ቦት ተርጉ ይረፍታ ፋርሲ ቡና አስረ ተጣቲ ይቱከና ይፍታን ይዋቲ ሆየ ሆየ ከከራ የቹ አቲም ቦይ አርጉ ይፍታ ሁላችንም አብረዋ ሁንደከነቱ ወጂን አርሰከፈ ጋባ ሎለች ጋሞ ከሳራ ነከና ከዱፍለ ወጁማን ይላል አይቹ ማልቢ ቅሌሲ ገረም ቡቢሳ ጅራ ይላል ዝም ብላችሁ ያለ ኮምፓስ ዶኒ ላል ኮምፓሲ ዳመለ እንደም ባረከ ቀጭ ጋር ነገር ቱሬ ካባፍ ኪቢ ባቢ ይሰድ ቤቱ ወር ዮ ኮምፓሲ ሲጀላ በደው ደበሊቱ ፉደስ እንደም ጋራ ደበሊ ሲዮ ወረከሲ ተመጨት ኮምፓሲ ጀላ በደመላ ወረ ፋርሲ ቡልቶ ተከነየቹ ፋርሲ ቡልቶኒ ኮምፓሲ ናቪጌሽን እንቀበንጅቹ ማለፊ ሲሊ እንቀበን ሲል ለቱ ዲስትሬሽን ይሰጀደን ያ ሲሊ እንቀበን ዲስትሬሽን እንቀበን በካካም ኤሰራካን ኤሰከደመን ማልጎሎ ከቀበን እንደገ ሐራ አባን ቀበና አቦቲ ቀበኛ ኦሮሞ ቲቪ ጫልቲ የፈን ለቹ ዱባታኒ ከበር በደም ባላ ብሪ ምናምን ባንኪ ሲደመጫጫኒ ማሪያቺ ምናምን ትላለ በቃለ ይሄ መጥቶ ደሞ እዚህ ጋር ያጫጫ ነው ማለፊ ይወት እንዱበቲን ገጀረለስ ትንከነ አንዴ ማኖ ነታ ከዛ ደግሞ ተመለሰ ወደዚህ መምጣት አይችልም ጫራን ቀመን ፋርሱ ሊ እዩ መለ ብልጽግና አካ ራጭ ቢሻን ከሰቲ ቆርቆር ከማለት እቺ ሌላ አማራጭ የላቸው ናመና ተከማለቱ ካ ከነም ሲንጂቹ በርባዳ ገለቶማ ጀራ ፋርሲ ቡልቶ ተደሞ ክጂበ ጀራ ክጂበ ወላሂ ክጂበ ጉዳ ክጂበ አዲ ሜሰቡማ ኢልማ ነማጆ ከቢሴን ilmi oso ilmi jolen jara afan oromo bete bo wallahi tikabut jolen jara afan oromo bete odo biye kesi girate o jolenu ba eti bilbilte baba ati sirri jirtu nasi tera ko kesi jira medisi guba agare no bichetu be guba bidda gette timti uga do bacho ilmi kesi ne bon dubbe ati dubbe tse yante lijamna ilmon ati dalte guden nike sinamon ቢያንስ ዋን ፈካ ትንሽ የሚመስል ነገር ዋንዲ ቆሌ ዋፈካቶ ሰው ዱበቴ በሬዳ ገሩ ሰዓድ እንደሚ አፍረሙ ነማ ዱፋቶኩ ሰልክት ጎተኒ ቱባቱ ደጋ መተራ ነው ሊና ይወጣንለ ባቡርን መዲ አማ አስተላልፊ ጅጅራ ባባ አካሲ ዱጋ ዱበቹ አራፍካን ሲንጀራ ገለቶማ nagaa keessa na jiraadha yeroo bira amma gadda deebine bara dur live video amma deebine jira amma jiru amma warra kijibdoota tana afaan jara qabsiisu afaan jara cuqalu dirqama kenna በጣም ትልቅ ወላሂ አክቲክ ጀር kijiba jara na prince jellamuko raga qabna video qabna isani waliin dalagu jinni tanta fidaateenna sunu gabas yo kanuti kijiba du'a kaadhimaa isaa qananii addunyaatiin shakkamee ji'a sadii mana murtiitti deddeebi'aa kan ture artist Andu'aalam Gosaa obiidhaan bahuu isaa akka morman maatiin qananii BBCdhaaf himan weelliiwwan afaan Oromoo ammayyaa dhiyeessuun kan beekamu artist Andu'aalam Gosaa guyyaa kibxataa obiidhaan gadhiifamuu abukaattoon himaniiru abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin baniniif waan hin baniniif mirga obii qarshii 50,000 kafaluun gadhiifamee jedhan
Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaati bahuu isaa miidiyaarraa dhageenye jechuudhaan BBC Afaan Oromoo himan. Tokkichi iftoominaan kana argine jedhanii poolisiin nutti hime hin jiru. Abbaan Alangaatis nutti hin himne hanga sa'aatii kana jedhan Abbaan Qananii. Akka Abbaan Qananii BBC Afaan Oromootiif himanitti bilaasha baatii 3 deemaa jirra. Dhiiga mucayyoo keenyaas hin arganne, dhugaa mucayyoo keenyaas hin arganne. Lammaffaadha kan ajjeesan jechuudhaan yeroo Andu'aalam Gosaa obiidhaan bahe BBC Afaan Oromootti dubbatan. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed abbootiin qabeenya biyyattii nageenya booressuu keessatti dhiibbantaa 60 ol gumaachuu jechuudhaan komii irratti kaasan. Marii hawaasa daldaltootaa yookaan abbootii qabeenyaa waliin magaalaa Finfinnee taasisan irratti abbootiin qabeenyaa tumsa hidhattootaaf godhaa jiran akka dhaaban gaafatan muummichi ministeera. Marii waxabajjii 10 bara 2025 galgala keessa gaggeeffame irratti miseensonni abbootii qabeenyaa rakkoon nageenyaa akka hojii isaaniitti gufuu ta'e kaasanii jiru. Rakkoon nageenyaa kasaaraa guddaa kan jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mormitoottis abbootiin qabeenyaas nageenya mirkaneessuun akka dirqama mootummaa qofaa ta'etti fudhachuun itti gaafatamummaa jalaa dheessuun sirrii miti jedhan. Akka namoonni baay'een dubbataa jiranitti mootummaan Itoophiyaa yeroo waan akkanaa dubbatu yookaan akeekkachiisa akkanaa kennu nama tokko irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan waan Dr. Abiy Ahmed abbootii qabeenyaadhaan jedhe kana mormaa jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannan ganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaa haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.